Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya qophiin Soofumar podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbu kunoo eegalamee jira. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo weellisaa Hashim Aliyyiidha. Isa wajjin anaaf masiin turtii bareedaa taasifna. Amma sagantaa keenya dhuma nu faana tura. Baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eegdanii isinillee galatooma ulfaadhaa Soofumar miidiyaa neetwoorkii ulfaadhaa. Dura biyya fagootirraa isin laalaa turre amma qaamaan isin bira dhufnee isin arguu gammachuu haganan geenne tunatti dhagayamaa keessattuu masarata haadha Oromoo masaratii fi daraartuun sammuu Oromoo keessa jirti isi arguuf baay'ee itti gammadaa giifti. Baga jiraatti baga rabbii wal nu argisiise. Amiin amiin. Egaa weellisaa Hashim Aliyyi weellisaa qofa miti abbaa ogummaa hedduuti. Diyaaspooraadhaasi biyya alaatii waggaa dheeraa booda gara biyyaa dhufuutiin hojiiwwan aartii kanaan dura hojjechaa turan hiriyoota isaanii kanaan dura aartii Oromootiin uummata bashannansiisaa. Uummanni akka of baru qabsoo Oromootti akka makamu akka tumsuuf warra taasisan keessaa nama tokkodha. Isaan hin jennuun isa jennaani. Isaan artistiin isaan jedhamu. Kanaaf nuuf kalchitaa anaa dhufu jennarra deebine. Uffola. Garume sirba isaatiin otoo jalqabne maal sitti fakkaata? Sirba namni ittiin isa beeku. Sirba namni ittiin nu beeku ka waggaa 27 dura yoo san yoo isin dhalatte malee ati dhalatte natti fakkaanne waggaa 30 achitti deebina ka'an sirba kana baandii bilisummaa keessatti sirba aadaa Arsii sirbaa ture sirba qabsoollee sirbaa ture sirbi aadaa Arsii kan yoo san ittiin beekamu isinii sirbaa hahayyisee warri loonii simbaree deejiruuni. Hahayyisee warri loonii simboonaa Oromoonii jedha sirbi kuni sirba kana sambaliixaa duuroo leemmanii ka jedhu baay'ee aadaa Arsiitii itti sirbamaa ture kana sirbaa ture duru jechuudha. Sirboonni Arsii durii baay'ee hanga ammaatti illee uummata keessa sammuu keessatti hafan baay'eetu jira. Sambaleeta hoo. Sambaliin ni kan muktaari duuroo leemmanii ka qurqujjeeti. Ka qurqujjee mee ka qurqujjee. Duuroo leemmanii tandararara eeshuloo elmanii kun ka qurqujjeeti. Eeshuloo elmanii qurqujjee kennanii jedhaa ittiin qoosaa turre kunniin sirboota walduu ka deemu sirbi arfan daalee loonga dabii. Hayyisee sambaliixaa fi sirba qurqujjee duuroo leemmanii. Amma kiyya kuni akka ta'in beeku biraa hafinatti fakkaate istiidiyoo keessaa waa haqa amma irra deebi'ee hojjechuuf yoo rabbi jedhee amma irra deebi'ee kilippii isaa hojjedha yeroo gabaabatti. Akkamitti gara aartii Oromootti dhuftee akkamitti gara Finfinnee kana dhuftanii yeroo jalqabaatiif jechuu kiyya? Ani akka itti gara aartii Oromoo dhufee ani dura akkuma nama tokko barataa ture barataa gaafa wayyaaneen biyya kana seentu ilmaan Oromoo bakka jiran hundaa sochii godhanii ani gara dirree qabsoo dhaqee dirree qabsoo kana kan dhaqe gara dirree qabsoo ani Harargee dhaqee Harargee Dadariin dhaqee Dadarirraa deebinee gara Jaajaatitti sochoone deebi'ee ani itti sii deebi'aa dirree qabsootitti bakka waraana keessatti baaroo jechaa ture. Baaroo man jedhu kana keessatti baaroo sheekana Huseen kana jedhaa ture bakka rakkoo kawayise arbaa gugubullee laga darbaa keessa yaa rabbi nu baasii rakkoo tana keessa kan rakkina namaa garaan hin dandeenye nu Oromoo kooluu teessan jala kenne akka homaan fuune koola teessan jala yoo an jedhu ijoolleen ati sagalee hin qabdaa maaliif hin sirbinee
naan jennaan dirree qabsootitti akkasitti qabsootti seene malee ani bakka sirbaa bakka tirri gaaf tokko bakka sirbaallee hin dhayne sagaleen kiyya akka sirbaaf ta'u dirree qabsootitti natti himame. Baaroo sanuu lafa nuun kenneere amma kaarsii Baaroo amma ijoolleen nama baay'ee jira ani baaroo miti geerarsaan beekamaa gulana itti deebina waan geerarsaallee geerarsa Oromoon horii isaa faarsa hin geerara suni aadaa kenna waa tolchee geerarsa waa ibsata Oromoon geerarsa gulana irra kenna walumaan. Egaa Hashim eessatti dhalattee guddattee Arsii keessaa bakka kamii? Arsichi ganamaa immoo aadaa akkamii qaba? Aadaa sirbaa akkamii qaba? Mee xiqqoo bara ijoollummaa keetiitti si deebisnee akka nu yaadachiistuuf. Ani bakkeen itti dhaladhee Arsii aanaa Digaluuf Xiijoo bakka Alabasoo jedhamutti dhaladhee mana barumsaatis warri kenna biyyattii san keessatti warra biyya tana keessatti warra qooda guddaa biyya kanaa gumaachee bakka Xiijoo jedhamtutti Sagurettis baradhe Asallaa High Schoolittis baradhe achi ka'ee ka barumsa eegaa waannoo jedhee gara dirree qabsoo seene guddinni kiyya akkuma nama tokko ilma qotee bulaati xiqqoo warri kenna kuni warra baalabbaa taallee ta'u ani ilma qotee bulaati jechuu barbaadeeti. Egaa Albaso gamaa fi Albaso gamana waan jedhamutu jira. Hundaafuu egaa qabsoo sabaa waa'ee mirga uummata Oromootiif falmuutiin egaa gara dirree qabsootti makamteechi booda immoo baaroo baasurraa kaatee immoo sagalee kee arganii sirma otoo sirbitee wayyaa qabsoo Oromoo immoo sirbaan tumsii jennaan immoo gara artiitti dhufte. Eenyufaa wajjin turtanii mee sirbi jalqabaa tarii qabsoonni tumsa jettee yaadde kam ture? Kuni gaariidha. Sirba eega dabballummaa kana keessa waan xiqqoo isinii keessa bahuu barbaadu jira waan qabsoo kana yoo dubbannu gara qabsoo kana karaa Harargee kana waan beekuuf ijoollee baay'ee gara nama 75 Asallaan kennanii waajjira adda bilisummaa Oromoo ka Asallaat irraa kennanii dadariin fide dadaritti obbo Rabbi jiraatee fi du'aa isaa kan beene nadhii gammadaa achitti isaan argee waan isaanillee xiqqoo keessa isinii bahuu barbaada. Ka akkana nadhii gammadaa leenca ija barbareedu immoo jiran jenna bakkee fiddeen agarree awwaala isaa agarree boonnee ittiin sabbarree hoogganoonni Oromoo kayoo san wajjin turan hafuura isaan himan dubbiin tuni nuun gallee ani akkuma dirree qabsoo dhaqeen dadaritti nadhii gammadaa qaamaan argee kanaafuu amma waan isaa hafuura isaa du'a isaa waan isaa irraan beeynu namni waa beeku hin jiru Rabbii ol aane malee hoogganoonni Oromoo oduu isaa waan himan dubbiin tununiin gallee kuni gaafii hawaasni gaafatu onnee ummataa keessa jiru kanaaf dirree qabsoo ture achi dirree qabsoo dubbii isinii gabaabsaa dirree qabsoo dhaabdi addaan facaanaan ani gara Finfinnee ol dhufee gara Finfinnee kana yoo dhufu baandii bilisummaa Umar Suleymaan Ilfinesh Qannoo eebbisaa addunyaa daagin mokonnin raayyaa abbaa maccaa beeksisaa kenna ture kana waliin ture. Gaafa sirbi nama tokko 11 sirbu maal ammanni ka jedhu raayyaa abbaa maccaallee irra ture raayyaa abbaa maccaa beeksisaa kenna sirba san ani gaafsan sirba sanirra hin jiru malee ani miseensa baandii bilisummaa ture jechuu barbaadeeti garanaan gara aartii dhufee baandii bilisummaa keessatti sirba haayyisee jedhu amma kareef isinii jedhe kana sirbaa ture geeraraatis ture maccaatu lamarratti yoo chaansii argannu akkasitti qabsoo keessa ture jechuu qabsoo naafaarawaa miti nadhillee nama qaamaan beeku itti dhiyeennaan odoon ta'ini waliin haasa'e waltajjirratti argee yoo siyaasa barsiisuu dadallanee gaggabuu leenca fuula shuraasan kayoo siyaasa barsiisuu dadallanee gaggabuu nadhi maleen agarree wanni jedhuufillee kana akkasitti Finfinnee kana keessa gaafa kaanii haalli jijjiiramnaan akkuma weellistoonni hundi biyya kanaa baqatan nama lamaa malee Tsaggaayee Dantanaatiif Zarii Wadaajoo malee weellistoonni hundi hin baqatanii an achi baqadhee dubbii isinii gabaabsaa gara Keeniyaa dhufe mootummaan Keeniyaa mucaa tokko Rabbi isaa haa araaramuu namni Keeniyaa ture na beeka isa waliin waajjira Kibaakii dhaqee sa'a 48 keessatti akka gara Kanaadaa deemuna godhanii mucaa haadha manaa kiyya waliin gara Kanaadaa bahee amma
biyya Kanaadaa jiraadha jechuu barbaadeeti amma biyya kana inuma deddeebi'aa. Sirriidha. Biyya ormaa jiraachuun yeroo jalqabaaf immoo yoo ta'u namatti ulfaata miti akkam ture jalqaba yoo seentanii jiruu jalqabdan achitti. Jiruu jalqabaa kun biyyi jiruun pilaaniin asitti baaftee doktora taate waan feete yoo taate jiruu haarawaa environmentiin isaa haarawaa pilaaniin ati asitti baaftee dhaqxu wanni ilmi namaa itti komplikeet ta'u pilaanii maaltu na mudata yoo achi dhaqe jedhee hin deemu ilmi namaa pilaanii asii qabatee dhaqa. Ka ilma namaa rakkoo irra geessee namni hedduu rakkoo irra wal geessus kana. Ati yoo murteeffatte biyya faranjii yoo dhaqxe waan barbaade ta'uu hin dandeetta dadhabbii si gaafata malee. Kanaaf jiruun achii baay'ee tokko ulfaataadha. Anyhow yoo ati nama chaalenjii keessa bahu waan taatu taate waan barbaade ta'uu dandeetta. Anillee ogeessa karaa baaburaa ofumaa murteeffadhee faaktarii dhaabbadhee akkamiin faamilii kiyya gargaaruu danda'a. Ka jedhu kaalkuleeshinii hojjadhee matama kiyyaa murteeffadhee seera karaa baaburaa baradhee waggaa 13 karaa baaburaa nama hojjataa ture. Akkatti biyyi ijaaramtees argee biyyi gurguddatte Kanaadaa fi Ameerikaan akkatti ijaaramtee nama arge tokko waan teeknikaa waa baradhee sanirra hojjataa ture. Yoo ati murteeffatte wannuma barbaadde taata dadhabbii si gaafata malee. Ogeessa karaa baaburaa ta'ee leenjilli fudhadhee hojjataa ture jettanii asoo dhuftanii muuxannoo kana akkam injinar Taakkala fa'aa wajjin wal argitanii waan qabdan qooduuf yaadne isin. Maal sitti fakkaate wanni suni reef teeknoloojiin garana dhufaa jira malee ka biyya saniitii fi ka biyya kanaa walitti fiduun baay'ee ulfaata. Sadarkaa san hin geenye. Kanaafi gara fuulduraa yoo rabbi nu gargaaree wanni baay'ee argitaa inni haa biyyattiillee jijjiiramte biyya jijjiiramte kana argee ani waan biyya jijjiiramte kana ajiteet gochuu odoo hin ta'in biyya kana akka isiin jijjiiramte argee dinqisiifadhee an akkuma isiniin jedhe san nama geeraraa ture xiqqoo waan biyyattiin jijjiirama biyyattii kanarratti waan argee keessa isinii bahu immoo yeroo biraatti deebina akka. Haaraa keessa nu bahu. Amma biyyattiin kunoo 4 kiiloo seenuudhaaf bakka meeqaan adatu 4 kiiloo seenuun qoosaadhaatti waan taatu qabsoo bara dheeraadhaaf sabni gaafachaa ture shorroqee achi gahee tatee achi gahee qabeenya namaa nyaanne wanna namaan fudhanne qeenteen numa duraa qeenteen natti galle qe'een abbamaan tolti ijoolleen abbaa gaxaa bareechisan biyyattii miidhagsanii finfinnee nooraa isaaniin jette ijoollee abbaa gaxaaf ililchite finfinneen jedha an akka nama tokkootitti waan finfinnee namni namaa ol beekan jedhu hin beeka. Maaliif namni kun eessaa dhufe jedhee namni isin gaafatu hin dandaya. Ani gaafa dura dirree qabsootirra turrellee geerrarsi an baase boolloo kararra qotaa jabaa kararra ciibsaa konkolaataan akka hin tarre riqicha jalaa muraa jira Hashim Aliyyi. Ana akka geerrarsa kana geerraru warri geerrarsa kiyya caqase hin beekaa. Durallee namni nu gorsee miti boolloo kararra qotaa ka jenne waggaa 30 dura. Ammallee finfinnee eenyummaa isii beekaa dhibbatti akka nama dhaadatu tokkotti waan finfinnee geerrara. Maaliif bara 1937 hakaakayyuun kenna oogatoo guutuu abbaan baalabbaata Arsii Baqqalaa oogatoo guutuu finfinnee laga haaritti du'e aaddee Alamituu yaadataa ida'oo feetee gara Arsiitti galchite. Kanaaf finfinnee qaawwa takkaan beeyna. Lafti har'a Oromiyaan aadaaf biiroon irratti ijaarame sunu lafa fira kennaati jaartiin adaadaanuu taati. Kanaaf waan finfinnee yoo isiin gaarbeejii yoo isiin. Lafa giddugala aadaa Oromoo jechuu keessatti? Lafa giddugala san. Lafti kun cinaan gara as aanu saniin yoo na waliin dhaqxee ilaalte masii haga ammaatitti manni jaartii galmi jaartii weezaroo Alamituu haajitee Alamituu yaadataa isaan warra abbichuuti mana masgiida jira masgiinni jalaan citaa gubbaan qorqoorroo yoo barbaadde konfarmeeshinii gaaf tokko waliin dhandhee laaluu sin dandeenya. Kanaaf dhibbaa galmatu jiraan dhagee galma waaqeffannaa. Galma waaqeffannaatu jira. Namni yoo san weezaroo Alamituu yaadataa nama isiniin jennu kana malee Oromoon achin turree warra Haaju Seenbulee warra Haaju Bulloo warri jedhamu
hagasii as dhufanii jaartii warra abbichuuti yaa ilma koo naan jedhan jaartiin laga haarii kaatee haga markaatoo geessutti Oromoon takka hin jirtuu namalee Oromoon takka biyya kana keessa hin jirtuu naan jedhan naannoo san mana citaa bakka gihoon jiru kana bakka caffeetumaatii naan jedhan jaartiin ani amma wanni ani isin himu jiru waan waggaa 100 dura ta'e waan jaartiin natti himan isin himu jira yaa Oromootija jaartiin isin akkamitti asitti haftan immaa yee jennaaniin akaakayyuun kenna obboleettii isii fuudhee baalabbaatummaaf odoo achi deddeebi'u obboleettii isii irraa gishuu oogatoota jedhu intala argate kanaaf laayiniin cheeniin achirra walitti hidhame isin akkamii asii haftan jennaan intala isiin dhalte hiriyyaan alga waraash imaamiyyee sentaraal libsa niitsannaa ka jedhu ka piyaansaa jiru warri dur beeku ayyaalee muuziqaa jira mana muuziqaa ayyaalee bira jira hin beekan an imaamiyyee bilbilaa imaamiyyeen alga waraashitti bilbilaa ana malee Oromoon takkattiin asin turree naan jedhan jaartiin kanaafuu jaartii waa mataa keessa nakaayanii deeman maali wanni isaan mataa yaa ilma koo yoo asii miilaan kaatee haga finfaaga markaatoo deemtu manni Oromoo tokko hin jiru Oromoo hunda buqqisanii na duwwatu achitti hafee naan jedhan kanaafuu gabaabamatti mootummaan kun waan kana konfirmeeshinii odoo barbaade waan finfinnee kana odoo mootummaan Dr. Abiyyi haangootti asin dhufin saniin dura Oromoon magaalaa kana keessa jiru meeqa jedhee odoo riisarchii irratti dalagee akka Oromoon magaalaa kanarraa dhiibamee ajjeecha awwaa hundaan asirraa baqate ragaan lafa jira kana dhiisi magaalaa Goobbaan dhaqi Hadaamaa dhaqi senterii keessa eenyu jira ummanni kenna yoo maqaa isaallee yoo jijjiirate waan fedhes yoo gore dhiisuu hin dandan maaliif waan warri kenna waan san jijjiiratee amantis jijjiiratee maqas jijjiiratee amma faabiliin kenna obboleessi kiyya amma ijoolleen isaa maqas jijjiirattee nus hin beekan ammallee hin dhoffatanii ka jiru kanuma kanaaf laaleeti finfinneen teenna jedhanti koman saalfatanii deebiin isaanii maali gaafilee armaan gadii kana yoo gaafatanii maatatti baateen finnee dugdatti baateen finnee samirraa gadi hin buufne lafarra oofeen finnee handhuura Oromiyaatti eessaa fidde finfinnee eessaa fidde gurbattiin eessaa fidde gandattiin eessaa fidde jarattiin teennallee teessanillee nu hunduu walitti qabna isa waa hundaa caalu biyyaayyuu walitti qabna maqaa ittiin waamamnu Itoophiyaa walitti qabnaa jedha teennuma jedhee dhaadadheen dhiifne maaliif rabbitu irra uume kennaaf isaanis waan kana kenna ta'uu beekanii yoof galteef irraa deebi'u kennallee rabbiin waliin irratti uume teennuma jennee dhaadachuu miti nu ilma namaati qixxee irrallee laal nu aadaa teenna yoo nu kabajan nu kabajuu qaba aadaa fi afaan kenna hundi itti lafti teenna hin beeka rabbiin kenna jedhee wanni ani dhibbatti shakkii takka malee sodaa takka malee ragaa kana waan harkaa qabuuf manguddorraa waan kana dhagayeef ammallee waan nuun jedhe akaakayyuun kenna nama waggaa 140 du'e hagdaakkiyee guutuu ammallee assaayimentii guddaa tokko sammuu keessa naqaa gaafa Oromoon adda bilisummaa Oromoo biyya seenee ummanni Oromoo argitee gosaafnaan wal gurmeessuu jalqabe haajichi waliin nu qabee ijoollee nuun jedhe ijoollee warra keenya warra maccaa tuulamaa hin tuqina Oromatu biyyarraa ari'e obboleeyyan teenna talafa dhabden jiru nuun jedhe Oromoon ilma walii guddifata kennitu ummanni Oromoo namni lafa dhabeen jiru nuun jedhe lafa asheetaa Oromoo warrirraa kutte Oromatu biyyarraa ari'e ammallee nuun jedhe haajichi warra kee ijoollee teenna tamaccaa tuulamaan tuhina haka obboleessa kennatu gaafa baalabbaatummaa finfinnee dhaqu tokko fuudha warjii fuudhee galaan amma nama tokko kootuu tumsaa jedhaniin oogatoo guutuu bara 1937 duunaaniin biyya Arsiitirraa baqatee biyya oogatoo guutuu hin jirre keessan taa'u jedhee gara Baalee baqatee kootuu gurmuu namni jedhamu Baaleetti baqatee jedhan
Kanaafi ummata kanan tuqinaa lafaaf lafeen rabbi warra nu uume. Amma waan tokko waan amantii rakkina amantii ka iddoo ummata keenyaatti yoo silaalu si dallansiisa. Ummata tokkatu harma tokko hodhee guddate. Arra amantii kanaan waan nuun jedhan ammallee haajichi abbaan fedhe kiristaana ta'ee islaamaa ka islaamaallee ka kiristaanaallee kiristaanummaa kee qabadhu. Ka musliimaallee musliimummaa kee qabadhu. Murtee kana hunda kasii kenne rabbii ol'aane harka jiraa abbaa jaannata seenu obboleeyyan teennan tuqinaa. Warra obboleessi kenna faana dhayanii yoosa warra toohidaa kanatu oo'e. Warri toohidaa kun maal jedhaa namni waan sana sirra taa'ee hin jedhuuni ummata kana addaan qooduuf. Ammallee ka kiristaan sigaa beeti islaam sigaa beeti waan jedhamu addunyaa lafaatirra hin jirre yaa obboleeyyan kennaa ummata Oromoo ammallee amantiin akka addaan isin hin qoonne. Amantii ati barbaadde waaqeffataa ta'e murteen rabbiin harka jirti. Ati barbaaddu islaamummaa keetiin rabbi jaannata sii haa kennu rabbiin harka jirti. Kiristaanummaa keetiin rabbiin jaannata sii haa kennu murteen rabbii harka jirti. Amantiif walitti hin bu'inaa. Kanaafi ummanni har'a nagaya barbaadaa waan amantii kanar iddoo keessan fidanii bu'aa nurraa buufachuuf iddoo keenyatti lola galchuuf waan iddoo kana ta'e gurri keessaniin dhagayaa yaa obboleeyyan keenna isaanillee taatee rabbitu waliin nu uume. Akka ummanni kun nu nagaya barbaannaa ummannis nagaya barbaadaa. Kan daawwataa jirtan qophii keenya Soofumar Podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. YouTube keenya subscribe godhaa maatii ta'aa isiniin jenna. Hamma sagantaa keenya dhumaatti nu faana tura. Kan taasisaa jirru gaa weellisaa fi akkasumas immoo diiyaaspooraa jechuun ulfaata garuu waggaa dheeraa booda gara biyyaatti kan deebi'e artiist Hashim Aliyyoo wajjiniin egaa turtii kan taasisaa jirru weellisummaatiin egaa gara qabsootti kan seene Hashim bara 1980 keessaa baandii bilisummaa keessaa waliin ta'uutiin artiistota hedduu har'a jajjaboodha jedhaman hangafootaan akka Ilfinesh Qannoo akka Raayyaa Abbaa Maccaas dabalatee Zariin Wadaajos nu kaasaa turte akkasumas immoo Umar Suleeman nu kaasteerta. Kan biyya keessatti hafe warra akkuma tu kaastee Sayyoo Dandaanaa yookiin Tsaggaayee Dandaanaa fi akkasumas Zariin Wadaajooti. Zariin Wadaajoo yeroo sana egaa yeroo muraasaaf gara biyya alaa deeme garuu biyya alaan ta'u jedhees deebi'ee biyya isaatiitti egaa haara galfatee boqate. Isin warra biyya alaatti bahan keessaa tokkodha. So qabsoon isin biyyatti jalqabdan gara biyyaa deemtan immoo hojii biraa jalqabdanii. So qabsoon sun dhuguma namoota baay'eef namoonni baay'een karaa qabsootiin biyya alaa deemanii. Biyya alaa deemuun sun qabsoon sun akka milkaa'u taasisemoo akka burjaaja'u taasisemoo akka karaatti hafu taasisemoo akka milkaa'u taasiseme akka ilaalcha keetti. Laalee qabsoon suni akka milkaa'u. Moo karaa dhumattiin qabsoo jedhanii jalqabanii biyyaattiin bahan ture bara keessa. Lakki karaa ittiin qabsaanii miti laalee namni kun gariin hirraaguu haalattiin hammaannaan bayaa jedhanii eebbisaa addunyaa ajjeefnaaniin haalli hundiin jijjiirame. Eebbisaan duunaan already roobaa dhaaba namni jedhamu namni meeshaa orgaanii nu taphatu hin du'ee jireenyu hin addaa'e akkatti jiraannu dhabneeti malee nu qabsoo achi dhandhee haala ittiin jireenya keenya jijjiiramu waan jedhu information hin jiru. Nu odomoo takkan beekin achi dhaqnee maaliif yeroo sanitti information hin jiru. Telefoonaan naman qunnamtu akkuma dhaamsaani waan akkanaattu jira. Gaafa nu Naayiroobii dhaynu waan waajjirri adda bilisummaa Oromoo achi jiruus nutti fakkaate. Nu amma wanni asitti haasamu ka biraa achi dhaqnee ani waggaa 6 ture weellistoonni gariin nu dura daddafanii yaa'anii namni daddafaan bahe bulii 21tti bahe Umar Suleeman malee guruupiin Ilfinesh 3tti bahe malee namni jireenya jijjiiratuuf waan san godhe hin jiru information hin jiru. So achi keessanii aartii hojjetaa turtan immoo kallattimaan hojii aartii dhiistanii hojii biraa jiraachumaaf itti fuftan. Biyya san dhattee hojii aartiitiin jiraachuu hin dandeettu wanni ati jireenya haaraa keessa waan seentuuf odeensi sin argattu namni si laalu hin jiru
afaan Oromoo nama haasa'uu takka takka ijaan argite malee odeessiileen hin jiru hojii artii achitti hojjetuun hin danda'amu yoo qilleensa irratti waa hojjetteetuma gara biyyaatitti as ergite malee achitti odeessii hojjechuun hin danda'amu. Amma kaaniin gaabbu keessaa maal sitti fakkaate Haashim? Fakkeenyaaf amma Umar Suleemaan bara Mallas biyya bulchaa ture sanatti baay'ee sodaatama sirbisa. Namni sirba isaa dhaggeeffatullee akka yakkamaatti ilaalama ture. So yeroo inni as ture suni sirboota isaatiin namoonni baay'een onnachiisaa ture. Eega biyyaa bahee garuu inni qabsoo Oromootiif hangamtumse jettee yaadda. Maaliif maalirraa barachuu qabna? Biyya keessa teenyee yoo faayit goone yookiin immoo waan jiru kana rakkoos bal'inas rakkinas yoo dhandhamannee wajjin biyya kanatti tarkaanfanne wayya moo biyyaa deemne wayya yaada jedhu kaasuufin. Ama suni maal si fakkaate suni murtee abbaa murteeffatu. Ama fakkeenyaaf Tsaggaayee Dantanaatiif Zarii Wadaajoo murteeffatanii asitti hafan. Gaafa san akki taatus wanni hundiin ulfaata. Haalli jireenyaatis rakkisa akka jiraattu hin qabdu. Waan Umar xiqqoo yoo keessa sii bahe Umar Suleymaan nama biyyattii tana keessatti seera haarawaa baase maxxansaa Umar Suleymaan ka weellisus ka barreessus waa hundaa ka godhu isa nama seera biyyattii tana keessa baase. Man sirba isaa gegerree ka jedhu sun baafna mana muuziqaa ambaasal geessineeyoo namichi maxxansuu jennaan USA ka jedhu irra kaa'ee Umar Suleymaan Adam waan jedhu USA'n kun maqaan Umar Suleymaan ani nama isa wajjin ture konfirmeeshiniin kaasetta kiyyarra chaappaa Umar Suleymaantu jira. Anaaf ilfinesh caalaa namni isatti achi kalaa weellistoota keessa hin jiru. Kana innuu na cinaa dhaabbatee kaasettas mana muuziqaa ambaasanitti illee akka baasu ana weellisaa haarawaa kan namni hin beekne hin baasu jennaan Fiqaaduu Waaree abbaan mana muuziqaa birri kiyyaan asaattamee fi asaattam jedhee akkanuma bira dhaqee Umartu na gargaaree ambaasaltu naa raamseeyyu kiyya weellisaa haarawaa. Albama ture moo? Albama kiyya kaasetti yoo san hin dhoorgame yoo san haalli jijjiirame eebbisaan du'e kiyya hin dhoorgame gaafa ka isaa dinnee ditaan bahu. Kanaafuu Umar Suleymaan nama muran waan ofii godhu kana maan hin ajajamne waan barbaade waan itti fakkaate nama godhu Umar Suleymaanii asii bahuun immoo asii bahanii achitti as odoo taate asii keessatti waan tokko waan barbaade jechuu yoo sanii haalli baay'ee hamaadha waan akka hin uumame yoo sanii akka itti jiraattu haala rakkisa yoo dhokattee jiraatte malee. Jechumaaf hin jedhe malee actually namoonni baay'een fakkeenya akka Zarihuun baay'eetuma murraa kan ka'e miidhama guddaan irra gahee jira. Ilfineshis dabalatee yeroo sana mataa gogaa haddachuurraa ka'ee miidhama yeroo sanii hanga har'aallee akka miidhamaa jirtu akka dhukkubsataa jirtu umri ishee maleellee akka baay'ee akka dulloomtu yookiin akka miidhamtu kan taasise keessaa ulee yeroo sanaati. Jechumaafan si gaafadhe dhandhama sana lubbuullee aarsaa lubbuullee akkuma eebbisaa kana kafaluullee nima danda'ama. Wanni jechuu barbaade garuu namooti baay'eetu yeroo sana aarsaatti kafale isin jiraachuun keessan waan guddaadha. Meegaa amma Haashim abbaa qabeenyaa ta'eeti jira. Gara biizinasii kanallee seenee jira jedhamaa jirtaati. Hojiiwwan aartii hojjettuun alatti mee maalirra jirta sanas si gaafannaa deebinee gara aartiitti sin dhufna sirboota arsii keessattuu. Kuni gaariidha. Ani gaafuma jijjiiramaa san as biyya kana dhufee laalee xiqqoo hojii wayyaan hojii ani hojjedhu sun hojii ogeessa karaa baaburaatti waggaa gara 13 hoteeluma keessa jiraachaa wannuma wayyaattu naa kaffalamee hojjechaa ture. Maashinii iskaavaatera guddaa 336 biyya Kanaadaatirraa fe'ee as galchee as ka galchee nama bakka buusee akka ittiin hojjetamu kennee deemee sun hin taane rakkoo haganan jedhame na mudatee biyya kana waa dalaguuf yoo ofii bira hin jiraatin namni waa dalagaan huffee rabbi jibbee waan maashiniin sun rakkoo inni narra gahee yakki narratti dalagamee hattuulleen hattee waan haga maashinii ga'u waan san amma ibsuu fi yeroo nuun ga'u yeroo biraa itti deebinaa. Bizinesa biyya kana hojjechuu baay'ee namatti ulfaata. Yeroo biraa itti deebinaa sana oduu achuma bira tarree ni gammachiisa. Bishaan illee dhugaati. Amma egaa hojii aartii keessas inuma jirtanii investara warri akkuma masiin jettis investaraas oduma dhageenye. Lakki itti investara sana amma saksiidee kan ta'in investara sana rakkoo baay'ee waan namoota qubalaatu waan hin barbaanneef
amma hin ta'a irra deebi'ee ammallee yaala Ittuma deebi'a. suni rakkoo chaalenjii haganan jedhamne hattuun itti ba'ee waan haga maashinii ga'u kiyya jedhaan mormaa turanii san argitee mootummatti illee qubalaatuun barbaadu namoota istuupidii muraasaattu godhee san biyya rabbi nagaan haa godhu hattuu waa hattu tanallee rabbi harka isii irraa haa muru waan hattuutiif waan dallaalaa kana yoo rabbi jedhe geerarsa irra kaa'uu barbaada. Rakkatti biyyattii waa rakkatte waa jechuudha namuu ta'e araadaa shootti katii waa saamee duroomuudha barbaada waan kana ta'eef sani waan mootummaattis quballaatu ofii rakkoo guddaa jira san rakkinna amma asitti waan akkatti investii waa godhuu fi kana yeroo biraatiif waan maashiniitiif akkatti waa investii godhuu dandeettu walitti deebina. I think hanga tokkoon hin beekaani garuu furmaata argateeti jira. Furmaata argatee ofii hattuun hin fudhanne hatuuf dhufanii yaalanii opereeshiniin guddaan gara ji'a jahaa deemee waan haga maashinii guddatu kenna jedhanii humnaan fudhatuuf dhufanii maqaa jijjiiranii yaaliin godhame xiqqoonullee anillee nama mormatee danda'uu kiyyallee ferri kama xiqqoo wayyaa qabutu namni duuba jira akkasii harka fudhatan malee odoo nama xiqqoo lallaafaa ta'ee irraa fudhatan jechuun munumaanii kana warra waatu jira jechuun waatu jira sana asirratti waatu jira namuu ta'ee araataa shootti katii waa saame. Duroomuudha barbaada rakkatti waa biyyi rakkatti abiyyi illee jechuun mala abbaa waliin laallata san yeroo bira seegaraa dubbi geerarsa rakkatti abiyyi waa rakkatti waa biyyi namuu ta'e araata shootti katii waa saamee duroomuudha barbaada ka jedhu waan bal'aa of keessaa qaba geerarsa ammaa kanaa miti kana yoo milkoofne ka waan finfinnee jenne kana yoo milkoofne finfinnee waan baay'ee kana waan baay'ee jedhe waan finfinnee waan hadaamaa waan rakkatte abiyyi waa rakkatte waa biyyi namuu ta'e araadaa shootti katii waa saame duroomuudha barbaada yoo ofiisa ol seentu ujuma sibbo baasa hooqannaa si eeggata jedha amma achi bira achumatti haadhiifnu yeroo biraa walitti. Walaloon keetii fi kan Umar Suleeman baay'ee wal fakkaata. Maarree maala loqotumaa fi waa hundatu wal fakkaata kaane. Amma haasofti Umar Suleeman illee yeroo baay'ee haasomayyuu walalootiin haasa. Anillee akkasumatti haasaa hin beekamin malee. Carraadha. Mee waan finfinneen dura waan gara finfinnee yaa'aa jedhanii finfinnee yaa'aa jedhan maas miidiyaan tamsaasa finfinnee tana keessaa jarruu sukkaara hatee mana hidhaa wal keessa gaaf tokko bayuu jira rabbii isaa kadhatee yaa uummanni Oromoof kana rakkinna kana keessaa jennee waggaa 30 dura maccaattuu lamatti ittiin geeraraa ture gootota akka walii ammallee itti aansaa numa keessaa finfinneedhatti galaafatan eebbisaa akka du'a eebbisaa saba koo hamaradu qeerransa mataa daabee kan martin arma ga'u kan sirbu kan geeraru eebbisaa addunyaadhaa namni wallaaleen jiru ayyaanni walaa taruu jedhee waggaa 28 moo 29 ta'a. Maccaattuu lamarratti geeraree kan geerare san namni wayii biyya Turkiitii dhufee koofiyaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabdu na badhaasanii geeraraa tureen durumaayyuu Maccaattuu. Geerara kana sammuutti si dhafamoo tasuma barreessamoo walaloo fi yeedaloo isaa kophee wayii qabattee barreessita. Waan aartii kana tasuma odoo kanarra deemtu sitti dhufa. Sanii achi nama walaloo barreessuu dandeettu yoo taate irra keetta ijji kee waa argita irra keetta waan dhaga'u kana dinqisiifataa deemta kanuma aartii jijjiirta sirbituu jechuun akka nama qaalluuti odoo ati hin beekne oduma tasuma sitti dhufa. Ayyaana wayiiti. Ayyaana wayiiti. Akka amma mareef jedhu kana jaarraa abbaa gadaadhaa leenca daranii maaltu hirriba qaba jaarraan dhufe jennaani. Dhugaan jabbii waaqaati dhugaan galgala galtii dhugaan jaarraallee galtee mul'attee galgalaanii kajedhu amma iddoo kana waan baay'eetu haasawamaa tureemi oduma ati yaadattu oduma ati jettu oduma karaa deemtu si dhufa wanni aartii kun yoo nama barreessuu dandeette akkasi barreessi. Amma sirbii aadaa akka ati yeroo jalqaba irratti nu sirbite sanas baay'inaan hin jiru maaliif sitti fakkaata namumatu akka keessan sanatti sirbuu wallaalee moo akkamsil moo yeroo jijjiiramu akkam yeroo jijjiiramnee sirba aadaa garii moodarnii goona jedhanii amma sirba aadaa Oromoo sirbaa kafana isaa garan taane fokkisaa asirra wanna ulaagaa isaa dandeettu guuttee fi abbaan aadichaa lafa jira namni waan kana beeku lafa jira
Yaadaloo isaallee hin tolcha jettee gariin aadaa keessaa baasta. Qaama keessa si jira amma aadaa yoo geerartus yoo sirbitus abdeet goona jedhanii garii karaa irraa baasantu jira. Wanni immoo sirbi aadaa hin tuqamne ispeeshaalii yoo ifa walitti himne sirbi sikkoo mandoo kun hin tuqamne. Umartu sirbe jalqaba nama sirba aadaa Arsii jalqabaa gamaa gamana kaasetta barsiise Umar Suleemaan jechuu hin dandeetta. Hin tuqamne yoo irratti hojjetan sirbi aadaa hin tuqamne hawaasa keessa akka sirbamu ganaa jira ammallee. Kuni aadaa balleessaatuma deemanatti fakkaata akka kutti. Kanumaan weellistootaaf wanni dhaammattanii yoo jiraate. Weellistoota wanni dhaamu yoo jiraatu weellistoonni ammaa gaafa yeroo kennaa sirba yoo waraabdu gubbaa jalqabdeetuma fitta dhiirarii takkatti misteekii dalaganan irra deebitti. Sirba guutuu. Kanaaf ijoolleen ammaa teekinooloojiin dalagan akka barbaadanii dalaguu hin danda'an namni isin gargaarullee isin cinaa jira. Oromoollee isin cinaa jira. Meeshaanuu isin cinaa jira. Teeppii ittiin waraabbannu hin qabnu yoo san nama murtaa'e teeppii qaba. Har'a ijoolleen meeshaa moodanni waraabuu akka barbaaddetti waan biraa isii moobaayilii isiitiin waraabdee sagalee ofii dhageeffataa oolti. Teekinooloojiin jijjiire bakkuma itti misteekii daladde sanirraa feeksii gootaa. Ijoolleen ammaa yeroo nu isin kiisee jabaadhaa gooftaan isin haa gargaaruu jennaan kaa teekinooloojiitu abdeet isinii godhe moodarni isinii godhe yeroo gabaabaa gara aartii dhuftanii yeroo wanni hundi abdeet ta'e jechuu ni barbaada. Meegaa Raddu obbo Hashim sirba xiqqoo kaisaa kadheenya kana baasellee jira sirba biitii shawaatiin sirba jira. Mee sanarraa xiqqoo nu jedhuti. Nutis yoo ka dandeenyu jalaa fuuna. Isin amma dura bahee kunillee yuutuubii irra jira yuutuubii irra keessanii achirraa hawaasaa dhageeffachuu hin dandeettanii kan amma baay'aa jirurraa isinii jedha. Yeroon tokko olii yeroon tokko gadii waan bara sima beeka rabbii waan mara. Finneen jalanii xiqqooman salphatanii deebiin isaanii maali? Gaafilee armaan gadii kana yoo gaafatanii matatti baatteen finnee samirraa gadi hin buufne lafarra oofteen finnee anuura Oromiyaatti isaa fiddee gandattiin isaa fiddee jarattiin. Mee gaafadhaa yaa sabaa kun wanna ajabaa teennallee teessanillee nu hunduu wali qabnaa isa waa hundaa caalu biyyaayyuu wali qabnaa maaliif irra wanyaannaa maaliif irra wal dhabnaa mana ummataa guba bu'aa maalii nuuf hidda abbaa gadaa ajjeesaa qeesiif sheeka ajjeesaa bu'aa maalii nuuf hidda waraanni bu'aan qabu hin beeka rabbiin guddaan. Waraanni bu'aan qabu bu'aa waraanaan garre utuu dubbinuu galtee Tigraay irraa waa barre balaa waraanaa garree Tigraay hin ijaaruudhaaf hagam amma fudhatu tilmaamuun lafa dhare mee araara nuun buusii yaa waaqisi kadhannee yaa rabbi si iyyanne yaa gooftaa si iyyan. Sani hin baay'ee waaqni jedhee dhiifama ofii sagalee ganamaatiin jedhee sagaleen na furdataa dhiifama kaa'ittillee hin qophoofne amma yeroo gabaabaatti bayaa waan finfinnee kanallee finfinneellee ijoolleen abbaa gadaa bareechisan finfinnee nooraa isaaniin jettee ijoollee abbaa gadaaf ililchite wanciilleen ililfatte finfinneen magaalaa Oromiyaa guutuu kana ka mootummaan babbareechise agitate gochuu odoon ta'in I have seen it waan argirratti kan namni hin gorsine artistii waan ija isaatiin arge kana gara ummataa fida. Kanaafuu wancii shaashamannee amboo naqamtee kanneen waan jejjenne ganda keetillee dhadhee masii dirreen qabsoo Oromoo misooma gubbaa jirti nagauma baadiyyaa noora isaaniin jette ijoollee jedhaa kana keessa babbaane kaa gaafa sirbi ga'ee geerarsi bahee dhaamsa kuni sirbaa miti dhaamsa waan akkasiiti yoo rabbi jedhee kuni hawaasa bira hin gaa jedhee yaada. Egaa Hashim mammaa haasaati jirraa waan kaasaa jirraa. Amma jireenyaan biyya Kaanaadaa jiraachaa jirta. Akkami jireenyi biyya Kaanaadaa gara kana muuf gochuu yaaddamu achuma teessee gidduu kee deddeemtee nu laaltamu mee akkami? Amma ani abbaan of hin jajuu ijoollee namallee nama hedduu hojii wayyaa hojjechaa of callaan jiraanne.
biyya faranjii kana nama dhiisii faranjiin nama dhiisii bineensa biyya kana jira hunda bineensa biyya as jiru hundallee geessitee jirti. Achi dhaquu duwwaa odoo hin ta'ini achi dhaqee yoo gooftaan chaansii sii kenne nama kee gargaaru biyya jijjiiruu irratti hojjechuu ani nama baay'ee yaasee daarektii asilleen nama baay'ee yaaseetti jira. Nama baay'eellee ispoonsara godhee jira. Amma gara asitti muuf godhuuf namni ijoollee achii qabu biyya kanatti ilmaan achii qabdu jireenya achii qabdu yoo idduma kana deddeemtee biyya kana waa hojjatte malee asitti illee xiqqoo amma hojjetuun hin ulfaataa gara namuuf hin godhu ani kaa ijoollee fi faamiliin kii achi jira idduma kana deddeebi'a. Egaa asitti muuf hin godhu jettaniirtanii achumatti jireenya gaarii jenna. Amma sagantaa keenyas gara goolabuutti jira. Dhumarratti dhaamsi qabdayyoo jiraate dhaamachuu ni dandeessu. Dhumarratti dhaamsi ani uummata Oromootiif qabu uummanni Oromoo har'a chaansii matakka chaansii inni qabu. Carraa isa harka ga'e kana ala jirus kabiyye jirus irratti walii galee wal haasayee biyya tanaa nagaya buusuudha. Biyya tanaa nagaya buusuuf maal nu barbaachisa? Wal dhaga'uudha. Manguddoo dhaga'u. Manguddoolleen diippilii waan kana keessa seenanii rakkoo biyya keenya keessa jiru kana solvii gochuuf beekaanis wallaalaanis irratti hirmaatuudha. Quba waliin laatee Oromoon ani jaba ati jaba na beekaa udoon taane rakkoon Oromoo kun rakkoo haasawaan soolishiiniin itti laatamu malee rakkoo qawweedhaan furmaanni itti laatamu waan hin ta'inii fi ummanni Oromoo ka biyya alaa jirus ka biyya keessa jirus nagaya irratti hojjannee akka biyya teennaa nagaya buufnu gooftaan nu haa gargaaru biyya teennaa rabbi nagaya nu haa godhu ummata keenya ka biyya alaatiif biyya keessa jiru kanallee gooftaan wal nu haa taasisu jedhaa dhaamsi kiyya kanuma. Egaa Hashim guddaa si galateeffannaa waamicha keenya kabajjee as istiidiyoo keenyatti argamuutiin turtii waliin taasisne keessatti guddaa si galateeffannaa wantoota baay'ee nu yaadachiisteeti jirta. Akkasuma hojiittis akka jirtu hojii aartiittis akka jirtu nu yaadachiisteeti jirta. Kanneen eegnus baay'eetu jira. Hundaafuu asitti argamtee afgaaffii kana fakkaatu poodkaastii Soofumar wajjin turtii taasisuu keetiif guddaa si galateeffannaa. Ulfaadhu horii bulsiin jenna. Isinillee ulfaadhaa na afeeruu keessaniif gooftaan ammallee asitti deebinee kan wal argu rabbiin nu haa godhu galatooma ulfaadhaa isiniin jedhaa jiraadhu giiftiitiyyaa hojjettoota tee waliin itti fufii dura fageennaa si arginee onnee Oromoo keessa jirtaa ammallee akkanumatti itti fufisiin jedhaa galatoomi ulfaadhu horii bulisiin jedha. Ayyee aartist Hashim Aliyyi wajjiniin gaa turtii taasisne kana fakkaata ture. Radeet Zagayyee Masarat Dhaabaa fi akkasumas immoo ogeessa kaameraa keenya Abdii Magarsaa wajjiniin ture. Torban immoo keessumaa biraatii walitti deebinaa hanga torbaniitti torban gaarii.